kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana waa'ee hojii warra sodoomotaa kutaa lammaffaa yookiin immoo isa afaan amaariffaatiin gibra sodoom jedhamu sana waliitiin ni ilaalla. Kanaaf egaa kutaa tokkoffaa keessatti bara Nohii kan turan akkamitti akka isaan bishaan bulluqa bishaan danfaatiin dhuman agarreerra. Bara Loox keessatti immoo maaltu ta'e kan jedhu seenaan bara Nohii deebi'amee irra deebi'amee ni yaadatama. Seera uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gubbaa irratti ergamoonni lamman yeroo dhi'utti gara Sodoom galanii jedha. Loox balbala Sodoom irra taa'ee ture. Looxis yeroo isaan arge isaan simachuudhaaf ka'e. Fuula isaas lafatti gombisee sagadee jedha. Yaa gooftana koo gara mana garbicha keessanitti seenaa achis bulaa jechuudhaan luka isaanii dhiqee jedha. Ganama obboroo ni deemtu. Isaanis waltajjii irratti ni bulla malee hin ta'u ittiin jedhan. Innis deddeebisee gaafateen gara isaatti qajeelani. Gara mana isaattis galanii maaddii dhiyeesseefi jedha. Maaddii dhiyeesseefi. Maxinoos hojjetee isaanis nyaatan. Osoo hin ciisin namoonni magaalaa sanaa namoonni Sodoom xiqqoodhaa qabee hanga jaarsaatti jarri warri Sodoomotaa kun warri dhiira faana dhiirri ciisu warri dubartii faana dubartiin ciisu kun xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa kan barate kan hin baranne nama guddaa nama xiqqaa hin qabdu. Hundi ishii salphoodha. Salphoo soqolatte immoo soqola gargaaruu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Salphoo soqolatte soqola gargaaru akkuma jedhu Oromoon aadaaf duudhaa amantaa biyya kanaa balleessuudhaaf karoora warreen faranjii warri adii warri Awurooppaa warreen biyyoota garaagaraa jiraatan biyya kana balleessuudhaaf karoora guddaa qabatanii fandii guddaan socho'aa jiru. Ilaalaa xiqqaa hin toon jedhiin xiqqaa eegalee hanga jaarsaatti bakka hundumaa kan jedhan uummanni hundumaa mana sana marsanii jedha. Maaliif keessummoota ammas seenan gadi nuu baasii faana sagaagalla hojii xuraa'ummaa kana hojjenna nama foorii se'aniitu hojii kana hojjechuuf ka'an. Xiqqaa kan hin qabne guddaa kan hin qabne guddaan isaas xiqqaa kan ta'u xiqqaan isaas guddaa kan ta'u jaarsa jaartii kan hin qabne warri miseensa kana kee jiran hundi isaanii warra sammuu hin qabne warra duudhaa hin qabne warra eenyummaa hin qabne sammuun isaanii afuurichaan warra bilook ta'e warra gaarii hin yaadnedha warri 66 yookiin immoo hojii Sodoomotaa kun jechaadha. Sanaatiin booda Loox waamanii akkana jedhani. Halkan kana gara mana kee kan galan keessummoonni garam jiru akka isaan beeknuuf gara keenyattis baasi. Looxis gara isaanii gara jaallee isaatti dhufee balbala sana duubaan cufe. Akkanas jedhe yaa obboloota koo waan hamaa kana hin raawwatinaa. Kunoo ijoollee xixiqqoo dhiira hin beekne durba xixiqqoo dhiira hin beekne ijoollee lama nan qabaa isaan isiniin baasaa akka jaalattan isaanin taa'isaa malee keessummaa kana irratti hin raawwatinaa.
namoota kana irratti homaan taasisiinaa gara mana kootti dhufaniiru jedhee jedha. Isaanis yeroo sana deemi jedhaniin akkasis jedhani, namni kun keessummaadhaan kan jiraachuuf kan dhufedha. Murtoo isaa murteessu malee ni barbaada. Amma ati isaan caalaa hamaa sirratti raawwanna jechuudhaan Looxiin garmalee dhiibanii jedha. Balbala mana Looxii sanas cabsuudhaaf dhiyaatan. Namoonni lamman harka isaanii kaasanii Looxiin gara manaatti akka galu balbala sana cufan. Ala balbalichaa kan turan namoonni xiqqaa qabee hanga guddaatti jechi isaanii kan xuraa'e balbala sana argachuudhaaf barbaaduudhaan dadhabanii jedha. Namoonni lamman sun Looxiin jedhan, iddoo kana ala namni biraa eenyu jira? Ilma keessoo ta'e, dubara keessoo taate, magaalattii keessa kan jiru hundumaa iddoo kana baasi. Nutis iddoo kana hin balleessina. Iyya isaanii Waaqayyo fuulduratti guddaa ta'eera, isaan balleessina. Akka balleessinuuf Waaqayyoon nu ergeera jechuun dubbatanii jedha. Kazaan gara alaatti erga baasaniin booda mataa kee of fayyisi jechuudhaan magaalittiin Loox kee jiraachaa jirtu Sodoomii fi Gomoraan Waaqayyoon ergamaa isaa ergee hunda isaanii magaalaa sana keessaa balleesseera, burkuteesseera, cabseera. Kanatu har'as gara biyya keenya Itoophiyaa dhufaa jira, dhufees argaa jirra. Kanaaf egaa abbooliin amantaa maal gochuu qabna? Abbooliin amantaa ammanni maal ta'utti eegna? Kana caala warri amantaa qabna jennu hojii warra Sodoomotaa gaa'ila saala wal fakkee kana maaliif callisnee ilaalla? Tokkoffaan gochaan isaanii kun dheekkamsa Waaqayyoo nutti fida. Lammaffaan dhiirri dhiira akka fuudhu wangeelli keenya nun barsiisu. Dubartiin dubartiitti akka heerumtu wangeelli keenya nun barsiisu. Dhiirri beelada waliin akka ciisu wangeelli keenya nun barsiisu. Dubartiin beelada waliin akka ciistu wangeelli keenya nun barsiisu. Dhaloonni akka hin dhalanne wangeelli keenya nun barsiisu. Dhiirri dhalaa ta'uun, dhalaan dhiira ta'uun wangeelli keenya nun barsiisu. Maarree maal eegaa jirra? Abbooliin maaliif callistan? Dhimmi kun dhimmi gibira Sodoomotaa 66 mana nama hundumaa rurrukutee seenuunsaa waan oolu miti. Dhimma kana irratti aangawoonni mootummaa, abbooliin amantaa, artistoonni, namoonni as keessaa seelii hin qabne tokko illee hin jiru. Dhukatanii abboolii ta'anii, faarfattoota ta'anii, barsiisota wangeelaa ta'anii, hoggantoota ta'anii, qaama nageenyaa ta'anii, barsiisota ta'anii, kallattii garaagaraatiin ogummaa garaagaraa keessa jiraatanii, dhokatanii miseensa ta'anii biyyattii kana gara badii, gara jal'insaa, gara cabiinsaatti geessuu qophaan danuu isaanii jiru.
Baranootaf baranoot bifa kanaan baraniiru. Amma immoo deemee macaafni keenya bara dhumaa irratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 gaafa ilaaltan galmi jara kanaa ga'umsi jara kanaa maal jettanii yoo ilaaltan bineensicha moosisuudha. Bineensicha moosisuudha. Bineensichaaf iddoo guddaa kennuudha. Bineensichaaf sagachiisuudha. Bineensichaaf mallattoo guddaa laatanii amantaa kan jedhamu biyyattii keessa balleessuudha. Dhaggeeffadhaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13-14 gubbaa irratti bineensicha fuuldurattis akka raawwatuuf kan kennamani mallattoo sanaatiin alatti dachee kana keessa kan jiraatan ni dogongorsa. Seefii albee madaa kan ture jireenya kan qabu fakkeenya suura bineensichaatiif akka taasisu dachee kana keessa kan jiraatan hundumtuu ni dubbata. Fakkeenyi bineensichaa yeroo dubbatu illee fakkeenya bineensichaatiif kan hin saganne hundumaa ajjeesuudhaaf fakkeenya awurichaa hafuuraatiin akka kennamuuf taasisee jedha. Inni biraan የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው። ቁጥሩ ያው ቁጥር ነውና ቁጥሩ 666 ነው ይላል። ይህ የመጨረሻ ዘመን ነው። ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ የአውሬው ምልክት የማይቀበል ፈኬኛ መለቶ ቢኔንሲቻ ከን ፍዳነ ቢቱስ ጉርጉሩስ ሂንደንደኡ ጀራ ኩታን ሰደፋ አትፉፋ